Seenaa sabaa addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti ayaanuuf wiirtuu imala itti aanu. Ammatu mataatee maroo maraaticha sukkaara facaaftee sukkaara ammachaa sukkaara ammaartee sukkaara siphachaa akka bayyaa biftuu akka namichichaa yoo hadhoofte maali akka baleewichaa. Dafqa xuruurfataa akka guggee kaataa bayyana dhiseetaa ofumaa dhamaata maraadhu namanaa maraattee fooyyofta inni fayyaa bule gadoo ta'ee bula kan maraate garuu oliif gadi fiiga ofis nagaa dhabee kaanis nagaa laga kaleessi cirrachaa hadhii warqee aagaa harragaa kan nuti jalqabnee walaloo Dr. Zalaalama Barraatiin mitire. Egaa walaloon waan tokko suuressuudhaanii ergaa dabarfachuudha. Akkanatti fakkaatutti namni tokko miira keessa jiru irraa ka'ee walaloo yoo barreesse walaloon sun ergaa waan qabu natti fakkaata. Amma fakkeenyaaf jaalataan tokko jaalalli qabeera jiru yoo ta'e jaalalli qabeessa dhiphisaa jira yoo ta'e miiruma sana keessa taa'ee walaloo waa'ee jaalalaa ibsu yoo barreesse akkasumallee cunqurfamuun saba isaa baay'ee isaa aarseera isa gaddisiiseera yoo ta'e miiruma sana keessa taa'ee walaloo yoo barreesse walaloon isaa suni ergaa waan qabu natti fakkaata akka kootti. Iyyiin namni kamuu hojii tokko yoo hojjetu walaloos gaafa barreessu namoonni sirba sirbanis eessaa lee fidaniitii miti miiruma keessa isaanii jirurraa baasaniiti wanta naannoo isaaniitti arganirraa wanta isaaniitti dhaga'amurraa kaasaniitidha kan isaan barreessani. Kanaafis natti fakkaata ka wantoota yeroo baay'ee wantoonni namoonni barreessan miira isaanii waan tuquufi nutis miira keenya tuqee dhageeffanna. Amma sirboonni tokko tokko waan siif sirbaman hanga sitti fakkaatutti ni deema. Walaloon tokko tokko barreessaan sun akka waan ati yaada kennitee fi barreessee sitti fakkaachuu danda'a. Kanaafuu namoonni walaloo hojjetanis ta'e sirbootaaf walaloo kennanis ka eessaallee fidaniitii miti miiruma itti dhaga'amuu fi wantootuma naannoo isaaniirraa dhaga'anii fi arganirraa ka'aniitidha kan isaan barreessan. Harragaa Dr. Zalaalama Barraa kaasnirraa walaloo isaatiin jalqabne Dr. Zalaalama Barraa gaa walaloowwan sirriitti humna qaban dhalootaa dhalootatti darbuu danda'anii fi nutis gaafa dhageeffannu sirriitti itti nutti dhaga'amudha kan barreesse. Harramoo isaan jalqabne ka dhugaa dubbachuudhaa fi walaloo Dr. Zalaalama Barraa yeroon dhaggeeffadhu wantuma na cinaa ta'anii dubbatan natti fakkaata keessa ba'ee jechuudha. Miira keessa nagachuu keessa ba'ee waan na bukkee ta'anii na gorsaa jiran waan na ta'e seenaa wayii natti himaa jiranidha kan inni natti fakkaatu malee dhuguma walaloo toora garfamee walaleeffamaa jiru natti fakkaatu. Waloo Zalaalama Barraan egaa lixa Oromiyaa keessattidha kan isaan dhalatanii amma keessaa gara Awustiraaliyaa jiru natti fakkaata. Amma keessaa warreen walaloo nuuf walaleessan yookaan barreessanii nu biraan ga'aa jiranii ammam walaloon isaanii ergaa qaba wanti jedhu gaaffii keessa nama galcha xinnoo. Iyyiin barreessitoonni ammarra jiranii fi waloowwan ammarra jiranii hangamii isa jedhu gaaffii sirriidha kaati kaaste dhalootaa dhalootatti yaada darbuu kaasuudha kan isaan irra jiraatu. Kanaaf warroonni barreessitanii fi yaada keessan ibsattanii karaa walaloo fi barreeffamaan keettan dhaloota dhufu hanga dhaloonni amma akkuma dhaloonni amma jiru jaalatutti akka jaalatu godhaatii barreessaan immoo dhaamsa keenya mitiire daawwattoota keenya irra nagaan gaafannu nu beektu. Xaasaadhaan eegale maana. Walaloo nu fudhatee nu deebi. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa beellamni sanbataa torbee isaa kanatti sin bira ga'u jalqabee jira. Egaa akkattidha kan nuti bareennee argamnu akkanatti kan nu bareeche ammoo mana uffata aadaa Siinaanidha. Teessoon isaanis calcalii yookaan saarbeet naannoo Oromiyaa investimentii biradha. Akkanatti bareedaa akkasumallee ajajadhaa sin jechuu barbaanna. Iyyiin keessummeessuudhaan immoo kan isin faana turu Ansittiin Hajii akkasumas Lubee Girmaa karaa kaameraatiin immoo ogeessa kaameraa keenya Firaa'ol Abrahaam wajjin ta'uudhaan hamma dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaan immoo affeeraa keenya. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya itti aanu egaa onnachiiftuudha. Onnachiiftuu daawwannee walitti adeemnu.
Addunyaan lafarraa kun bakka namoota hunda gammachiisuun ittiin danda'amnedha. Namoota itti yaadnes haa ta'u haalaa fi akkaataa nu hin yaadnetti nutti dheekkamuu yookaan mufachuu danda'u. Kanaan alattis namoonni jiruu keenya keessatti nu gaddisiisuu, nu boochisuu, nu aarsuu kanarra darbes godaannisa jiruu keenya irra kaa'u. Kan nama ajaa'ibu immoo namoonni akkasitti nu gaddisiisanii nu boochisan dhiifama nu gaafatanis ta'a. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa sagantaa onnachiistuu keenyarraatiin maalummaa fi faayidaa dhiifamaa akkasumas rakkoowwan dhiifama gochuu dhabuun uumaman waliin ilaalla. Qopheessee kan isiniif dhiyeessee Ansittiin Ahajjiiti. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Dhiifamni maali isa jedhurraa haa eegallu. Namoonni jiruu keenya keessatti nu miidhu, nu gaddisiisu, dara garagaraa nurratti dalagu. Sababa kanaafis keessa keenya keessatti miirri haaloo qabachuu, miirri jibbaa, aarii fi gaddaa akka uumamu homaa mamiin qabu. Yeroo dhiifama goonu garuu miirota kana hunda dhiisuuf murteessuudha. Kanaafuu dhiifamni murtoodha jechuudha. Namoota balleessaa guddaa nurraan gaanuu akkamitti dhiifama goonaaf dhiifama goonuufis akkamitti wanta isaan nu godhan daganna jechaa jirtan ta'a. Tarii wanta isaan nu godhan dagachuu baachuu dandeenya ta'a. Garuu immoo dhiifama gochuufii qabna. Maaliif akka ta'e beektu faayidaan isaa numaaf waan ta'eef. Akkamitti faayidaan isaa numaaf ta'a jechaa jirtuubi. Dhiifama gochuu dhabuun kallattiinis ta'uu baatu alkallattiidhaan dhibee kaansariin wal qabataa jedhu qorattoonni. Namoota dhibee kaansariin qabaman keessaa 61% rakkoo dhiifama gochuu dhabuu qabu jedha. Kanaan alattis dhibeewwan akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa, asmii, furdina garmalee, dafanii ijaaruu fi umrii gabaabbachuu dhiifama gochuu dhabuun akka wal qabatu beektuu laata? Kanaafuu akkuma barsiisni amantiilee garagaraa jedhu san waaqni akka dhiifama isiniif godhu isinis warra isin miidhaniif dhiifama godhaa jedhu san jechuu kooti. Boqonnaa keessa keenyaa fi nageenya sammuu keenyaaf jecha namoota dhiifama gaafachuu qabnu dhiifama haa gaafannu. Namoota immoo nutti balleessanii dhiifama nuun gaafanne hoo akkam goona jechaa jirtuumi. Namoota dhiifama akka nu gaafatan barbaannu yoo danda'ame qaamaan arginee wanta akkanaa natti balleessitee haaloo sitti qabadheera garuu immoo siif dhiiseera dhiifama siif godheera haa jennuun. Nama san qaamaan arguu hin dandeenyu yoo ta'e immoo xalayaa haa barreessinu. Xalayaa barreessinee fi na gaafatuu baattus dhiifama siif godheera haa jennuun. Tarii immoo namni nutti balleessee dhiifama akka nu gaafatu barbaannu sun lubbuun jiraachuu baachuu danda'a. Kanaafuu maal goona? Kanaaf immoo maal goona isinitti fakkaate? Xalayaa barreessina. Xalayaa wanta nutti dhagaamu hunda ibsu san balleessaa isaanii fi miira keenya nu keessa jiru ibsu san erga barreessinee booda xalayaa san gubuudhaan miira nu keessa jiru baasuu dandeenya. Waa'ee dhiifamaa hagana jenne taanaan haaloo fi dhiifamni walitti hidhama guddaa waan qabaniif waa'ee haaloos asumaan haa ilaallu. Ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Haaloon akaakuuwwan garagaraa qaba jedha qorannoon saayikooloojistoota. Inni jalqabaa simple revenge isa jennudha. Akkuma maqaa isaarraa hubannu kun haaloo salphaadha. Fakkeenyaan ilaaluudhaaf nama tokkoof yeroo lama bilbilee fi yoo bilbila nu jalaa kaasuu dide innis hanga yeroo lama bilbilutti eennee sadaffaa irratti kaasuudha. Akkuma isiniin jedhe kun haaloo salphaadha. Inni lammaffaan fantasy revenge isa jennudha. Namoota nu gaddisiisanii nu aarsan sammuu keenya keessatti wanta nutti dhagamu hunda baasnee itti himuu, arrabsuu, loluunidha. Gaafa qaamaan ol argan garuu akkuma duraa homaa hin uumamne sanitti itti fufuudha. Inni sadaffaan owner revenge isa jennudha. Kun kabaja irratti kan hundaa'edha. Namni tokko kabajni kiyya tuqamee jira yoo jedhee yaade kabaja nama biraa tuquu jechuudha. Inni biraan immoo constructive revenge isa jennudha. Dhaabbanni tokko hojiirraa yoo nu ari'e dhaabbata akkasii hundeessuu yookaan dhaabuudha. Adeemsa haaloo kana keessa guddinni jira. Kun bareeda fakkaata. Inni biraan immoo transformative revenge isa jennudha. Namoota nu miidhanii nu gaddisiisan yeroo isaan rakkatanii arginutti gargaaruudha. Gargaarsi kun gargaarsa qarshii ta'uu danda'a. Kunis bareeda fakkaata. Inni jahaffaan immoo collective revenge isa jennudha. Kun akkam isinitti fakkaate? Naannoo tokko keessa mucaan tokko jira jennee haa yaadnu. Haati yookaan abbaan isaa yeroo miidhamanii gargaarsa barbaadanitti namni ollaa hundi yoo isaan gargaaruu baate mucaan sun guddatee aangoo qabate olloota isaatii fi namoota naannoo isaatiitti haaloo bahachuu jalqaba. Ilmuma namaa guutuyyuu jibbuu danda'a. Kun collective revenge isa jennudha. Inni torbaffaan spiritual revenge isa jennudha. Namoonni tokko tokko nama isaan miidhetti haaloo bahachuuf mana qaaluu deemanii namni kun akkana na godheera maaloo akkana naaf godhi jedhanii qaalluu san gaafatu. Karaa biraatiin immoo namoonni tokko tokko akka amantii isaaniitti kadhatu.
akkuma haadholeen keenya waa'ee isaa yookaan ishee oolee hin bulini ijaan na argisiisi jedhanii kadhatan san jechuudha. Maarree dhiifama waliif haa goonu. Dhiifamni mallattoo bilchinnaa fi guddinaatiin dhaamsa sagantaa onnachiistuu keenya torbee kanaati. Qopheessee kan isiniif dhiyeessee Ansittiinaa Hajjii ture. Torban sagantaa wal fakkaataan mata duree biraatiin hanga ol agarrutti torban milkeen guutame isiniif haa ta'u nagaatti. walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya Sittiinaan qophii bareedaa nuuf qopheessite irraa baratteerta irraa barachuu darbee gaaffiin qaba gansi gaafachuu dagaafadhu seeyyameera. Gosoonni haaloo torbaa jette isa torbaa keessaa haaloo salphaa ishee jettu irratti xinnoo ishee akkanaa hin tuffanne. Eeyyanga torbee darbee waa'ee dhiifamaati kan nuti kaasnee turre dhiifama irrattis wantoota tokko jennee daawwattoota keenyas akka dhiifama wal gaafatan namoota balleessanis namoota itti balleessaniifis dhiifama akka godhan dhaamsa dabarsinee turre sanumaan wal qabatee immoo dhiifamaa fi haaloon wanta walirraa nafne miti namni tokko gaafa sitti balleessu gaafa si gaddisiisu keessa kee keessatti miirri haaloo uumamuunsaa waamanoolleedha. Kanaafuu yoo gaafii keetti deebi'u haaloo salphaan maalinaan jettemi anaaf si amma guyyatti yeroo baay'ee walii bilbila miti gaafaati yeroo lama bilbiltee si jalaa kaasuu didee anis gaafa si bilbilu yeroo lama hanga si bilbilee geessutti na jalaan kaastu sadaffarratti kaastaa jechuudha kuni haaloo salphaa isa jedhamudha. Wanti kun saayikooloojii manatti fakkaata maaliif beektee ani amma namni ta'e tokko nama tokkoof bilbilee namni sun bilbila hin kaasu yoo ta'e anis namni sunis deebisee naa bilbileerra yoo ta'e ammani haaloo koo sana baadhutti bilbila sana deebisee irraan kaasu. Kanaafuu ati namoota haaloo salphaa fayyadaman keessaa isa jalqabaati yookaan sirriitti namoota fayyadaman keessa jirtaa jechuudha. Egaa torbee darbee waa'ee dhiifamaati akka nuti kaasnee turre waa'ee dhiifama irratti wanta tokko jennee daawwattoonni keenyas dhiifama akka waliif godhan dhaamsa dabarsineeti kan nuti turre torbee kana immoo waa'ee galataa haasofnu mee lubeen akkamitti galata ibsitii isa jedhu irraa kaanee jechuudha. Galanni egaa biyya keenya keessatti agas mara baramaa miti xinnoo kan inni ittiin beekamu garuu namni tokko waasii godheera yoo ta'e sababii namni sun waasii godheef hin galateeffatta. Garuu namni tokko fuula ifaa sitti agarsiisee madeemuu isaatiif hayyuu galateeffamuu qabaa ilaalcha jedhuun qabaan galataaf. Yaada sirriidha. Ani wanta aadaa westernalization kan aadaa faranjootaa keessaa sirriitti jaaladhu tokko yoo jiraate sirriitti wal galateeffatu. Deemsa isaanii irratti sarviisii ma yookaan immoo wantuma isaan fayyadaman tokko gaafa qarshiyyuu kafalanii galateeffataniidha kan isaan kafalanii wantoota isaanii aadaan isaanii hin taaneyyuu fudhanna garuu aadaa isaanii akkasiisan osoo fudhannee bareeda natti fakkaataan akka kootiitti. Ilaalcha gaariidha. Amma fakkeenyaaf kaaffee deemnee shaayii dhugna. Gaafa shaayii dhugne garuu namni ta'e keessummeessaan waan nu dhiyeessa. Fuula ifaadhaan nutti deema yeroo baay'ee keessummeessaan. Gaafa san garuu nuti tiippisa jedhamu sana kenninaaf malee galatoomi jennee biraan baanu. Namooti baay'een kanan godhan. Aadaan kun sirriitti baratamuu qaba. Wanta nuti fayyadamne illee ta'u namoota fuula ifaan nu keessummeessan galateeffachuu aadaa godhachuu qabna. Akkuma afaan gaariin afaa gaarii caala jedhamu san jechuudha. Egaa kanumaan wal qabatee nama tokko akkati galateeffattuuf carraa sii laadha. Nama tokko qofamu? Nama tokko qofa. Dhugaa dubbachuudhaa fi deemsa kee keessatti namoota hedduudha kan isaan contributionii qabanii jiru kee keessatti aatas ga'uu keetiif bakka guddaa jira jechuu osoo hin ta'in bakkaan barbaaduuf yoo xiqqaatee tarkaanfii tokko deemeera jedheetidha kaanan yaadu. Kanaaf immoo namoota hedduudha gatii kan natti baasanii maatii koo haadhaaf abbaa koo keessattuu jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee abbaa koo waan galateeffadhuufis haadha carraa tokko qofa yoo qabaadhe haadha koo osoo galateeffadhee natti tola. Dhugaa dubbachuudhaa fi anas bira taa'uudhaa fi haati koo gatii guddaadha kan isheen natti baaste yookaan nuti ijoollee isheetti kan baaste akka nu namaafuu teenyee dubbannuuf ishiin dhugattee nu guddisteerti waa baay'eedha kan isheen nutti baaste wanta nu gootee maraaf galatoomii haadha koo waallee si gochuu baadhu. Guyyaa hundaa guyyaa waa'ee kee yaadiin hin qabu wanta nu goote hundaaf galatoomii jechuun ni barbaada haadha kooti. Anam carraa laadha. Carraa siif laadha. Ani abbaa koon galateeffachuu barbaada. Maaliif galateeffatta immoo yoo naan jettee gaafa baay'ee maatiin
dirqama isaaniitti kenname dirqama abbummaa isaanii dirqama haadhummaa dirqama maatii hin baatu caalatti garuu abbaan koo maal godha seete yeroo baay'ee hojii mana keessatti si qaba kun waan beekamaadha garuu kan inni yeroo hundaa yaalii godhu hojii sanachumatti dhiisee mana barnootaa akka hin deemu waan hundumaa achumatti gatee akkam baradhuu fi gatii guddaa baasee kanaafuu akkam baradhuuf carraa waan naa uumeef galatoomi jechuun hin barbaadaan. Egaa nutis kabajamtoota daawwattoota keenyaaf wal galateeffadha. Keessattuu maatii keenya nuti yaadannee hin galateeffannu wanta isaan nu godhaniif hin galateeffannu yeroo baay'ee marsaa hawaasummaa keenya irratti bakka isaan hin arginettidha kan nuti waa'ee isaanii barreessinu itti haa himnu akka nuti isaan jaalannu wanta nu godhaniif akka isaan galateeffannu yeroo hundaa haa yaadachiisnuun dhaamsa beellama sanbataa torbee kanaati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nu faana taasisaa jirtaniif ulfaadhaa isiniin jecha ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Qophiin keenya itti aanu egaa faana gootaati. Faana gootaa daawwannee walitti haa deebinu. Eeboo odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame. Namusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatu. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu qophii faana gootaa torbaniin kan isin biraan geenyu amma qabannee dhiyaanneerra kallattii baha Oromiyaatti yaadaan isin imalchiifnee seenaa gootaa tokko kan isin biraan geenyu ta'a kan isin faana turu ani Odaa Abtaamuuti hanga xumuraatti nu faana tura. Eeboo odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu. Nama aartiif uumamee fi sagaleen isaa kiilolee keessaa fi alaan miidhagaa fi qaroo sabaati. Gumaachii fi bu'aan isaa tilmaama kan hin qabne ayyuu fi ogeessa. Nama dandeettiin isaa adda ta'e kan yoo gitaara isaa kaasu qixxee namaa haasofsiisuudha. Ogeessaa fi kennaa gaariitiin nama uumame namooti naannoo dhaloota isaa jaalala isaaf qabaniif bakka inni jiru iyyafatanii deemanii bira ooluun qalbii isaanii gammachiisu. Daa'imman lafaa ka'oo akka isaan ta'a jechuun kan himatan hawwii aartii fi muuziqaa nama haalaan facaasee fi guddina aartii Oromoof dhamaatii guddaa dhama'edha. Kan taphni gitaara isaa yoo dhaggeeffatamu irratti nama mi'aawu sagalee isaan wal simsiisee yoo weellisu ammoo miira namaa kakaasuu fi nama hawwatu aartistiidha. Naannoo dhaloota isaatti hiriyoota isaa walitti qabatee shaggooyyee sirbaa nama guddatee fi tattabataa namaati. Miidhagaa fi sona qabeessa namni isa jaallatu kan yoo haasa'u haasaan isaa hin quufamne. Qoosaa fi taphaan nama beekamu goofaree isaa filatee gitaara isaa qabatee marxoo isaa marxifachuun waltajjiitti ba'ee sagalee isaa kiilolee sanaan yoo weellisu xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi shamarri jaarsaaf jaartiin utuu nafin ija keessa isa ilaaluuf wal dhiibu. Walaloo tokko yeedaloon sirbee amma inni ba'oo lammaffaatti ce'utti kan nama ariifachiisu aartistii jaalalaati. Bara naannoo Harargeetti sabni Adareef Somaaleen hawwisoo banatanii afaan isaaniin weellisan. Oromoonis akka afaan isaan weellisee aadaa isaa, duudhaa fi seenaa isaa hin dagaagfanne eenyutu dhorke jedhee nama xiiqiin onnatee ka'ee walaloo fi yeedaloo ofii isaan hojjetatee qindeeffatee hawwisoo keessatti sirba afaan Oromoo toora kan isaanii hiriirse. Bara 1997 hawwisoo beekamaa magaalaa Harar jiru kan maqaa Go'oo Misraaq jedhamutti miindeeffamee afaan Oromoon weellisuu jalqabe. Dandeettii isaas daran fooyyeffate. Hawwisoo sana keessa waggoota muraasa erga hojjeteen booda gara biyya Somaaleelaandiitti ce'e. Somaaleelaandii waggoota murtaa'e erga jiraateen booda lakki biyya abbaa koo naaf wayya jechuun gara biyya abbaa isaatti as deebi'e. Waraana bilisummaa Oromootti dabalamee warra hawwisoo qabsoo bilisummaa hundeesse keessaa tokko ta'uun hojii guddaa hojjete. Meeshaa waraanaa kilaashii fi
gitaara isaa bitaaf mirgatti fannifatee qabsoo fi sirba warraaqsaan onnachiisuun naannoo sulula Gobeellee gaara mul'ataa fi Bisigimoo keessa sosocho'uun waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessaa fi amileessaa tureera. Maqaan dhaloota isaa Mustafaa Abdii Ahmed jedhama. Bara 1950moota keessa ba'a Oromiyaa Araddaa Arawwee jedhamutti dhalate. Mustafaan erga guddatee addunyaa aartii seenee ammoo Mustafaa Arawwee jedhamee beekama. Maqaa abbaa isaa bakka dhaloota isaan Mustafaa Arawwee jedhanii maqaa masoon waamamuu itti fufe. Sanumaan Mustafaa Arawwee ta'e. Mustafaan walleewwan warraaqsaan cinatti kan jaalalaa hedduus sirbeera. Sirboota beekamaa Mustafaan ittiin beekamu keessaa obsinaa yaa garaa koo akka rakkatte waan haftuu sumaaf dabartii bargaaf tokko kakutte yaadattee osoo na boochiftuu lakkii yaa garaa koo nan beessin agartuu akkatti jiraattee hangammaan duraattuu ammallee naaf obsii ijaa ba'uun keen ooltu ammallee naaf obsii ijaa ba'uun keen ooltu qoonni koo eessaa afaa obsinaa yaa garaa koo obsinaa obsi yaa garaa koo jedhee ofitti hime. Haalaa fi gidiraaf harka kennuu akka hin qabne abdii ofitti dhoree waan egeree weellise. Abdii fuulduraa ilaalee jajjabaachuu akka qabu sirba isaatiin gaarii godhee dhaammate. Mustafaan walaloo fi yeedaloo sirbaa qopheessuun cinatti gitaara taphachuun beekama. Nama jaalalaa fi qabsaa sabaati. Hiriyoota isa faana sirbaa turan keessaa Fandiisheen nama lubbuun jirudha. Seenaa Mustafaa Abdii yookaan Mustafaa Arawwee gaarii godhee beeka. Mustafaan nama haadhaa fi abbaa isaa baay'ee jaallatuu fi kabaju ture. Hiree ta'ee garuu isaan waliin yeroo dheeraa jiraatee hin gammachiisne. Maatiin koo natti boqochuu utuu qabanii carraa sana dhaban. Tarii garaan isaanii natti gadduu malaa jechuun akkas jedhee weelliseera. Aayiyyee koo yaa abbaa koo maal isin fayyada jireenyi koo maddii keessan taa'ee yoon isin hin gargaarre badiin koo gurguddoo jarjartanii ayyee akkana na baarree jiruu faalloftetu addaan nama baasaa ilaa yoomin deeme qee keenya obsaa warraa fi maatii koo jiruudhaan hiyyoomsee henuman eega gooftaan yoo walloo agarsiise jechuun sagalee isaa mi'aawaa sanaan gitaaraan dabaalee bifa hawwataa fi gurra namaatti toluun weelliseera. Gama biraatiin weelluu jaalalaa baay'ee hawwataa fi ergaa guddaa qabu akkasiin sirbe. Si jaalle izaaba malee guyyaa tokkollee taatu si argu malee si dhabeen jiraadhu jiru akka malee jechuun sirbisiiseera. Mustafaan nama dandeettii addaa qabuu fi qabsaa cimaa ta'uusaa kan hubate. Mootummaan Dargii karaa basaastota isaa qabsiisee achi buuteensaa dhabame. Maatiin isaas isa arguuf baay'ee dhama'aniiru. Barbaacha ilma isaaniif qarree du'aa meeqarra tarkaanfataniiru. Barbaacha yeroo dheeraa booda sadarkaa oduutiin kaambii Ammaarressaa keessatti hidhamee akka jiru odeeffatanis ijaan arguuf eeyyama hin arganne. Hidhamtoota nagaa ilmaan Oromoo shiraaf dabaan hidhaman waliin kaambii Ammaarressaa keessa akka ture kan dhaga'an. Kaambii sana keessatti dararaan isaa fi namoota isa faana hidhamanii turan irra ga'aa ture. Ulfaataa fi kan nama suukeessu ture. Dargiin sabboontota ilmaan Oromoo kaambii Ammaarressaa keessatti garjabinaan dararaa ture. Bara 1991 akka lakkoofsa Girigooriyaaniitti gara laafina tokko malee mana hidhaatii baasee bakka tokkotti akka isaan ajjeesise odeeffannoon dhaga'ame. Mustafaa Arawwees yeroo sana ajjeefame jedhama. Haa ta'u malee maatiin isaa akkas ittiin jedhame malee reeffa isaa arganii bo'anii hin awwaalanne yookaan bakka akkasitti awwaalame kan jedhu siidaa fi bakka awwaala isaas hin argine. Mustafaan qabsaa'aa fi weellisaa jaallatamaan kun akkasiin du'a hin malleef kennamee qalbii maatii isaaf ilmaan Oromoo isa jaallataniif dinqisiifatan cabse. Kaambii Ammaarressaa mootummaan wayyaanees dabaree isaa itti darbuun lubbuu namoota nagaa lakkoofsaan hedduu ta'an dhoksaan mooraa mana hidhaa sana keessatti haala suukanneessaa ta'een ajjeesisaas tureera. Kaambiin Ammaarressaa lafa cubbuu fi dhiiga ilmaan Oromoo murtii guutoon machoofteedha.
waxabajjii bara 2014tti lafeen namoota bara 1980 mootummaa Dargii fi bara 1990 keessa mootummaa Wayyaaneen ajjeefamaniif gataman akkuma cancalaan harkaa fi miilli isaanii hidhametti kaampii Ammaaressaa keessatti awwaalamanii argame kun irra deebiin onnee namootaa kan madeesse ture. Haa ta'u malee aangoo fi dandeettii ittiin isaan deebisan hin qaban. Filannoo isaan qaban irra deebiin bo'anii yaadaa fi qalbiin dhukkubsatan malee. Yeroo har'aa yaadannoo Mustafaa Harawweef daandiin naannoo Harar hirkata Harawwee ol ba'ee magaalaa Harar keessa qaxxaamuree amma bakka wareegama isaa Ammaareessaatti maqaasaan daandii Mustafaa Harawwee jedhamee moggaafameera. Seenaan Mustafaa Harawwee gabaabinaan kana fakkaata. Isinitti himuun kan isin faana ture Odaa Abtaamuuti. Barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti ayaanuuf wiirtuu imala itti aanuuf. Wiirtuu miidiyaa imala itti aanuuf. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya faana gootaa ilaallee walitti deebinee jirra. Faana gootaa qophii kana gaafa qopheessinu namoota saba Oromootiif wanta guddaa godhanii akka seenaa isaaniirraa namoonni baratanii fi yaanneeti. Seenaan Mustafaa Harawwees namoota baay'ee barsiisaa saba isaaniitiif uummata isaaniitiif waan godhuu qaban hammam haga deeman irraa baratanuu irraa beekumsa argatan jennee yaanneeti akka nuti qopheessini. Mee asirratti wanta dabaltee qabaatte? Egaa Mustafaa Harawween egaa taphataa gitaaraati akkasumallee weellisaa Awwisoo keessatti illee yeroo muraasaaf muuziqaa adda addaa qindeessuudhaan hojjechaa ture. Kanaaf jenneetudha nutis egaa faana gootaa keenyaa har'aa gara isaa kan godhannee jechuudha. Egaa gaazexeessaa Odaa Habtaamuu seenaa isaarratti sirriitti waan nuuf ibsee fi daawwattoonni keenyas seenaa Mustafaa Harawweerraa sirriitti irraa baratanii faana isaas hordofanii uummata kanaaf saba kanaaf hammam akka deemuu qaban irraa baratan jenneeti kan nuti abdannu mitiire. Egaa amma ergi haasofnee mee gidduutti waan si gaafadha. Gaafiin kee garuu har'a natti baay'ateera maal waan isaa. Nan dandeessu yeeti. Mal no biraan qabu carraa biraan qabu danda'uun alatti. Mee torbee kana keessa waan si bohaarse yookaan immoo irraa baradheera jettu. Wanta na bohaarse irraa baradheera jedhu siifis daawwattoota keenyaafis osoo qodee wanta natti tolu bishaan dhugaatii nama ajjeese yoo jedhamu dhageettee beektaa? Bishaanummaan namni bishaan dhugee du'e yoo jedhamu dhageettee beektaa? An dooktaraan akka gorfamutti hin beeka jechuun bishaan dhugaa jedhee dooktareen akkatti nama gorsutti hin beeka malee nama ajjeesuu isaa dhaga'ee hin beeku. Anis egaa yeroon dhaga'u akkuma kee rifadhe bishaan dhugaatii nama ajjeesamuu jedheen yaadee garuummoo bishaan dhugaatii nama ajjeesa. Akkamittiin jettu? Kaaffisitti hin baay'isu jedheeni. Egaa akkamitti isa jedhuu fi gara biyya alaatti dubreen ganna 35 Saamras jedhamtu bashannanaaf yaaddeetti maatii ishee qabattee ijoollee fi abbaa manaa ishee wajjin gara biyya biraatti bashannanaaf deemti jechuudha. Nu bira ammas qorraaf ganna miti achi immoo ho'atu jira sirriitti akka carraatti immoo bakka isaan bashannanaaf deeman san ho'i garmalee jira ture. Kanaafuu ho'a san dandamachuuf jecha bishaan baay'ee daqiiqaa muraasa keessatti dhugdi. Achumatti isaan harkatti dadhabuu fi laafuu yeroo jalqabdu maatiin ishee qabatanii gara biyya isaaniitti deebi'u jechuudha. Erga gara biyya isaaniitti deebi'anii mana isaanii gahan harka isaaniitti kufti. Harka isaaniitti kufteetiin achumatti lubbuun ishee darbaa jechuudha. Maatiin ishee rifatanii gara mana yaalaatti ishee geessanii yeroo qorannoon taasifamuu fi dhibeen homaatu irratti hin argamne dooktaroonnis namoonnis gaafii gaafatan jechuun maalinni wanta nyaattee yookaan dhibee erga hin qabne akkamitti lubbuun ishee darbee jedhanii gaafatanii deebiin isaa maal osoo ta'e sitti fakkaate. Dubartiin kun akkuma isin jedhe bishaan baay'eedha daqiiqaa muraasa keessatti kan dhugde hirrina soodeemii qaama ishee keessa waan turee fi yeroo bishaan san sirriitti dhugdu seeloonni ishee dhiita'uudhaan lubbuun ishee darbee jira jechuudha. Kanaafuu daawwattoonni keenyas wantoota akkana irratti hubannoo osoo qabaatanii bareeda jedheetidha yaada kana kan kaase bishaan daqiiqaa muraasa keessatti hedduu dhuguun hirrina soodeemii keenya keessa yoo jiraate seeloonni keenya ta'anii hanga lubbuun keenya darbuutti deemuu waan danda'uuf isinillee irraa of eeggadhaa hubannoo argadhaa jechuuf kana kaase. Ani gaafii keef deebiseera si hoo maaltu si bohaarsee si bashannansiisee
Anaafis daawwattoota keenyaafis osoo qoodee natti tolaa waan jettu yoo qabaatte. Taateen torban kana keessa na ajaa'ibe maalidha seete biyya Chaayinaa keessattidha. Dubartiin ciniinsifattee da'uu waan dadhabdee fi dubartiin tokko operaasyooniidhaan akka isheen deessuuf ajajni dooktaraan itti kenname. Gaafa kana operaasyooniidhaan deesse. Yeroo deessu kana tarkaanfachuu dadhabdee jechuudha dubartiin kun. Gaafa tarkaanfachuu dadhabdu abbaa manaa ishee gargaaruu yaaleera. Dubartiin kuni gaafa isheen tarkaanfii tokko tarkaanfachuu eegaltu abbaa warraa ishee $14 kennuuf jalqaba. Ammas yeroo isheen tarkaanfattu hin kennaafi adeemsa keessa tarkaanfachuu jalqabdee jechuudha. Wanti kun akkaataa jaalallitti ibsamu natti fakkaata. Ishee akka deemteef garuu jaalala qarshiitiif moo akka isa jedhu gaafii keessa nama galchuusi erguma waa'ee jaalalaa akka isheen deemtuu fi kana kaasee yookaan qarshii kennaa fi doolaaricha kennaa fi akka isheen tarkaanfattu godhee jettee miti. As immoo naannoo kana marsaa hawaasummaa irratti jaalala akkatti ibsamu ta'ee hin beekani. Wantoota marsaa hawaasummaa irratti darbanii na kolfisiisan tokkotu jira. Isa miila walii dhiqanii bishaanicha dhugan tokko argaa turre. Miila walii dhiquun kun gaariillee ta'u isa bishaanicha dhugantu naa galuu didee ati kabaja jechuun ati jaalattu akkamitti ati nama jaalattuuf hammam deemtaa gaafiidha. Egaa dubatti abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti haadha manaan miila abbaa warraa ishee dhiquu waanuma jirudha. Inni yoo dhiqaa fi gaafiin kun amma san beekuun sitti himaa dhiquu waanuma jiru. Kanaafuu nan dhiqalleen. Dhiqee garuu miila abbaa manaa kooti nan dhiqa. Dhiqee garuu isaan irraa dhiqee baaseen manni gadi naqa malee hin dhumu. Sitaatee kaagana dhittee qaba bishaanicha dhuguudhaan jaalalli ni ibsamu. Jaalalli karaalee garaagaraatiin ibsamuu danda'a. Garuu immoo isa bishaanichi dhugan karaa kamiinuu jaalalli ittiin ibsamuu hin danda'u. Dhibeen warqee lejjoo walii godhuudhaaf jaalalli ni ibsama natti fakkaata. Kuni jaalalaati warqeedhaa qabdu kan ibsu malee jaalala sin ibsu. Garuu daawwattoonni keenyas immoo waa'ee jaalalaa ati jaalattu akkanaas akka taate yoo argani jaalala isaanii karaalee garaagaraatiin waliif haa ibsan malee bishaanicha dhuguudhaan dhibeen garaagaraas nama qabuu danda'a. Wanti xurii lukaa dhuguun jaalalli ittiin ibsamus hin jiru. Egaa sagantaa keenya gara goolabuuttidha kan nuti deemaa jirru. Sagantaan keenya inni dhuma immoo ammas barnootaa kan Lubee Girmaatiin qophaa'edha. Mee sagantaa ammas barnootaa daawwannee walitti deebina. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Qophiin keenya ammas barnootaa jedhu jalqabee jira. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Guyyaa har'aa immoo gaaffii tokko wal gaafachuudhaan waliin turra. Qophicha qopheessuudhaan kan isin faana turu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenyaa immoo Firaa'ol Abrahaamidha. Akka xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniif isin affeerranneerra. Tole galatoomii maqaan kee? Ashannaafi Daammanaan jedhama. Abbitti. Maqaan koo Getaachoon jedhama. Maqaan takka Afiixee jedhama. Meeshaa qotee bulaan ittiin midhaan sassaabbatu keessaa sadi naaf himi. Haamtuu. Maarashaa kan ittiin qotanii. Gindaan hin barbaachisa sadi. Qambara. Gindaa. Moofa. Hindinoo. Haamtuu. Maacedii. Ittiin sassaabbatu. Maacedii. Haamtuu maacedii. Qorbii kan jedhamu. Hambiraa maashara. Maashara. Qorbiin kun maaliif fayyada? Ittiin mi'aan qulleessuuf. Ittiin mi'aan qulleessuuf. Kan biraa? Kan biraa darba. Mi'aan ittiin ol darbatanii qulleessuuf. Haamtuu jedhama. Maancidii jedhama. Kana malee immoo kanuma waan akkasiitiin sassaabama. Akka aadaa keenyaatti waan akkasiin beeka. Haamtuu halbeenii maancidii jedhama.
Haamtuun midhaan ittiin sassaabama haamtuudha. Ittiin haamama ittiin haamama. Ittiin haamamanii sassaabanii ittiin gashu. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Sabbati waaqaa meeqa? Torba. Bifa isaanii yaadattaa naaf himuu dandeessaa? Bifa isaanii diimaa. Bifan adda baasuu hin danda'u. Sabbati waaqaa meeqa? Hin beeku. Laltaa yaal. Waan hin beekne yaada hin beeku ani. Sabbata. Yeroo masitti fakkaatu meeqa? Waan hin beekne hin tilmaamu. Sadii. Sadii qofadha. Urjii. Maal faadhasti? Urjii. Duumecha. Aduu. Sabbati waaqaa sadiima qofa? Sadii nan beeka. Tamantee? Sabbata waaqaa tokkumatti kan beeku. Tokko? Sabbata waaqaa jedhama. Sabbanni waaqaa suni mallattoon isaa yeroo roobni caamuu barbaadu mul'ata. Roobni tokko yeroo caameera jedhamu mul'ata jedhama akka aadaatti jechuudha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Harreen ni alaakte yoo jenne weenni maal taati? Ani hin beekan. Hin beekan kana. Harreen ni alaakte yoo jenne weenni maal taati? Ani hin beeku. Yaali qayyaaltu? Hin kofalti. Baay'ee kofalti. Harreen ni alaakte yoo jenne weenniidhaan maal jenna? Ani hin beeku. Harreen ni alaakte yoo jenne weenniidhaan maal jenna? Ni korrisanii ni korrisa. Harreen ni alaakte yoo jenne weenni maal taati? Ni korrisa. Weenni ni korrisa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Ittaanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa eenyudha? Shimallis malee hin beeku isaan keessaayis. Ani Shimallis qofan beekan kan isaanii. Shimallis. Itti aanaan isaa eenyudha? Ittaana Abiy. Abiy Ahmed moo? Haaraan beekani hin beeku. Abiyyi jetteettani ta'e Abiyyi isa kam? Abiy Ahmad. Ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha Abiy Ahmed. Itti amantee? Awwal atau awwal. Eenyu? Irraanfadheera yaada. Itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa eenyudha? Itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa eenyudha? Naannoo Oromiyaa. Ammoo beekamtu tokkoffaa illee Shimallis Abdiisaadha. Lammaffaa garuu maqaa isaanii xinnoo Yaalime. dagadheen jira amma dagadheen jira maqaa isaanii. Irraanfadheen jira garuu. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Tole gaaffii koo fayyamammaa waan taateef galatoomi. Rakkinni hin jiru. Galatooma. Atillee galatooma. Galatooma isinis. Kan daawwachaa turtan qophiin keenya ammas barnootaa jedhu egaa kana fakkaata ture. Qophii keenya irraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii gaafanne keessaa inni tokkoffaan meeshaa qotee bulaan ittiin midhaan isaa sassaabbatu keessaa sadinuu fi maa jenneetudha kan nuti gaafanne. Inni tokkoffaan qorbiidha. Inni lammaffaan ammoo darbaa, sadaffaarratti ammoo mucaaraadha jechuudha meeshaa qotee bulaan ittiin midhaan isaa sassaabbatu. Gaaffii lammaffaa gaafanne irratti ammoo sabbati waaqaa meeqaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Sabbati waaqaa egaa torbadha. Yeroo baay'ee garuu fageenya irratti kan mul'atu sabbati waaqaa sadiidha jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo harreen ni alaaktii yoo jenne weenniidhaan maal jennaa jennee gaafanne. Harreen ni alaaktii yoo jenne weenniin ammoo ni korristi jennaa jechuudha.
Gaaffii afuraffaa fi inni dhumaan ammoo ittaanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Ittaanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa egaa Awwaloo Abdiitii jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya aga ammaa nu daawwachaa nu hordofaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne. Torbee qophii kan birootiin akka walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu jechaa fayyaan tura. Barnoota, barnoota, ammas barnoota, kanata hukaba, kaayyoon Oromoota. Barnoota, barnoota, ammas barnoota, kanata hukaba, kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa, ifirraa eegala, aadaa hubachiisee, seenas ni xinxiila, of tuffii balleessa, haamilee kufte kaasa, ija jaame banaa, sammuu bilisoomsa, ija jaame banaa, sammuu bilisoomsa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya ammas barnootaa daawwannee walitti deebinee jirra. Qophiin keenya ammas barnootarraa barattaniirtu ittiin bohaartaniirtu jenneetidha kan nuti abdannu. Kolfaan ture wanta baay'ee nama kolfisiisudha kan nuti ilaallaa ture. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa eenyu jennaan Dr. Abiy Ahmed jedhu. Kun wanta nama bohaarsudha. Daawwattoonni keenyas irraa baratanii jiran jenneetidha kan nuti abdannu. Qophiin keenya beellama sanbataa torbee kana fakkaata ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya beellama sanbataa jalqabaa kaastanii aga ammaatti nu waliin turu keessaniif hedduu isin galateeffanne. Torbee sagantaa kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu jechaa nagaa keenya isinitti dhaammannee sokkuuf jenna. Eeyyin kaa keessummeessuudhaan kan isin faana turre immoo Ansittiinaa Hajii akkasumas Lubee Girmaa karaa kaameraatiin immoo ogeessa kaameraa keenya Firaa'ol Abrahaam wajjin ta'uun turre torban nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.